nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu hordoftoota YouTube chaanaalii Fayyuu Jaalalaa. An nagaa kootii har'aa waan lama isinitti agarsiisa jechuudha. Waan lama waan sirrii waan isin fayyadu ispeeshaalii dubartootaaf warra shamarraniitiif waan sirriitti isin fayyaduuf isin barbaachisu miidhagina keessanii fi sheeppii keessaniif kan adeemu jechuudha. Waan lama isinitti agarsiisa jechuudha. Seeraan na hordoftu. Jalqaba irratti jechuudha wanta kana isinitti agarsiisa. Kana namni wallaalee hin jiru keessattuu naannoo baadiyyaa irratti jechuudha kun jira. Naannoo baadiyyaa irratti sirriitti beekamaadha. Maqaan isaa seecoo natti fakkaata seecoo jedhama. Akka inni biyyatti beekutti jechuudha seecoo jedhama wanti kun maaliif fayyada? Wanti kun maaliif fayyada yoo naan jettanii yeroo baay'ee jechuudha dubartoonni sheeppilasii ta'u naannoo bakka kanafaatti jechuudha. Bakka kanafaatti foon bakka kanafaatti dabalata foonii jira jechuudha. Cooma faayidaan qabu coomadha. Yeroo baay'ee nama taa'utu bakka kanarratti foon dabalataa qabaate jechuudha. Kun immoo maal godha? Yeroo uffata uffattanii uffata seeraa yeroo uffatanii nama kana qorraaf jedhan akkanatti waan bal'aa kan uffadhe yeroo uffata sirrii uffattanii sheeppilasii taatu jechuudha. Qaamni keessan hin bareedu, sheeppii hin qabdan jechuudha. Kanaaf inni kun immoo maal godha? Miidhagina keessan hir'isa. Miidhaginni qaamaa wal faana ilaalama jechuudha. Kallattii hundumaan ilaalama jechuudha. Moodelistii ta'uudhaaf, shanqaaxaa ta'uudhaaf, sheeppaamii ta'uudhaaf wanti isin barbaachisu kana wanta mana keessatti fayyadamnudha. Ispeeshaalii madaamii yeroo hundumaa fayyadamte anillee qalloodha. Waan ofirraa rimuuf godhu hin qabu, waan ofirraa balleessuudhaaf rakkadhu hin qabu. Akkuma na argitan kana qalloodha jechuudha. Madaamiin garuu yeroo baay'ee wanta kana fayyadamte jechuudha. Waan lama kan isheen fayyadamtu kana foon isa asii cooma kana ofirraa balleessuudhaaf jecha waan lama fayyadamti. Waan lama kana fayyadamti. Kanas maal gooti? Maankaa tokko jechuudha. Asitti naqxeetu kanatti naqxeetu maankaa tokko shaayiidhaan dhugdu jechuudha. Shaayiidhaan dhugdu jechuudha. Shaayiidhaan kanaaf wanti kun akka kanaan buustanii akka kanaan keessanii yeroo inni qorru dhuguu dandeessu jechuudha. Yeroo inni qorru bishaan isaa dhugdu isa kan gannaqxu jechuudha. Inni qarraree ta'a akkasii calalee yeroo inni taa'u yeroo inni qorru hin dhugdu jechuudha. Ganamas galgalas hin dhugdu jechuudha. Sirees dhugaa siniin jedha wanti kun jechuudha. Mana keessatti waan fayyadamnudha. Kanaafuu cooma isa asii kana hin balleessa, akka turtii cooma kana hin balleessa jechuudha. Keessattuu dubartoonni jechuudha yeroo baay'ee bakka kana isin rakkisu wayyaa xabbaabee akkas nama qabu uffachuu isinitti ulfaatu waan kana fayyadama. Kan biraa jechuudha. Kanuma cooma kanaa fi inni immoo maal faana wal qabataa? Bakka kana foon isa iddoo kanaa fi boorcii ispoortii yoo hojjechuun ispoortii yeroo baay'ee hojii faana namaan ta'u. Yeroo baay'ee namni ispoortii hojjechuu danda'u nama yeroo qabu, nama boqachuu danda'u, nama ciisuu danda'utu hojjeta ispoortii jechuudha. Isiniif garuu warra akkas biyyoota arabaarra hojjettanii fi hojii baay'ee qabdu waan ta'eef isin dadhabsiisa. Bakka amma dhaabbachuu dadhabdanitti jechuudha yeroo ispoortii hojjetan. Kanaafuu haala salphaadhaan maal gootu isin immoo haala salphaadhaan boorcii kanaa coomadha jechuudha. Boorciinis coomadha by the way. Isa as keessaa boorcicha akka inni maammaasisee balleessuudhaaf yeroo yerootti qarafaa beektumni amma ni qarafaa tumamaasaa asii daakamaasaa qaba. Isarraa sin agarsiisa. Garuu qarafaa nama hin beekne qarafaan kana dabni qarafaa hin beekne jira jedhee hin yaadu. Bakka hundumaayyuu jira jechuudha. Namni qarafaa hin beekne jira. Kanaaf kun qarafaadha. Qarafaa kana maankaa tokkotti godhattu kana
asitti maankaa tokkotti godhattu. Yoo barbaadani birciqqoo guddaa isaattis godhachuu dandeessu. Yoo barbaadan birciqqoo guddaa isaattis godhachuu dandeessu jechuudha. Ana isinitti agarsiisu. Isaa booda loomii kana kuttanii gimmaasha isaa isaan bishaan ho'aa wajjin jechuudha. Amma isinitti agarsiisa. Loomii kana gimmaasha isaa jechuudha. Gimmaasha isaa wanta qopheeffatan kanatti naqattu. Wanta qopheeffatan kanatti naqattu. Gimmaasha isaa. Isaa booda jechuudha. Isaa booda bishaan ho'aatti naqxu jechuudha. Bishaan ho'aa itti naqxaniitu innis yeroo inni qorru dhugdu. Isa kanas ganamaa fi galgala torbee tokko booda jijjiirama isinirratti agarsiisuu jalqaban jechuudha. Torbee tokko booda jijjiirama sirriitti isinirratti agarsiisa. Bishaan ho'aa kana jechuudha. Torbee tokko booda jijjiirama isinitti agarsiisa. Kana fayyadamtu jechuudha. Na cooma garaa keessaa jechuudha. Akkanumaan iyyuu coomni kan inni baqee badu fakkeenyaaf cooma jechuudha. Coomannaa argitanii otoo ho'a xiqqoo irra keessanii baqeetu akka inni gara dhangala'uutti jijjiiramu sunuu beektu. Kanaaf iyyuu cooma garaa keessaa maaliif balleessama yoo jettanii wanta ho'aadha. Kanaafuu wanta ho'aa akka kanaan jechuudha. Kanaan viidiyoo kan akkasiin jaallattan baay'ee abdiin qaba. YouTube koo sheerii, subscribe fi like naa godhaa. Yaada keessan karaa komentii naa barreessaa. Wanta na gaafachuu barbaaddan karaa komentii na gaafadhaa. Wanta isinii deebisuudha danda'u isiniif viidiyoodhaan isinii deebisa jechuudha. YouTube koo subscribe, like, sheerii gochuu hin dagatinaa. Hiriyoota keessanittis sheerii godhaa. Hiriyoonni keessanis haa fayyadaman.